Waa'ee fuudhaa gonkumaa anatti hin kaasinii naan jedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee hanga kutaa 6ffaatti ergan baradhee booda maatiin kiyyaa biyya hambaa akkan deemu na gaafatanii fedhiin kiyya yeroo sanatti barnoota kiyyatti cimeen akka hiriyoota koo baradhee yuunivarsiitii seenee eebbifameen hojii qabadhuu ta'us haa ta'uutii garuu wanta maatiin na gaafatanii kana haala jiruu fi jireenyaa maatii keenyarraatii kaasee murteessuun waan baay'ee natti ulfaanneef tole jedheen biyya hambaa deemuudhaaf eeyyamamtuun ta'e. Haala kanaan yeroo kutaa 6 baradhu paaspoortii baafadheen viizaa kiyya ergachuudhaaf kutaa meedikaalaa yeroon seenu ati ijoolleedhaa biyya hambaa deemuudhaaf umriin kee hin geenye jechuun na deebisanii. Umriin kiyyaa waggaa 13dha. Fuulaanis ta'u qaamaan baay'ee ijoollee akkan ta'e suuraan kiyya ni dubbata. Haala kanaan garuu maatiin koo gara biyyaa barnoota kootti akkan deebi'uuf kan na deebisan otoo hin taane hangan guddadhee jabaadhutti fira bira magaalaa Finfinnee taa'een yeroo ulaagaa meedikaalaan guutu gara biyya hambaa akkan deemuuf maatiin kiyya murteessanii maaltu jireenya akka mana haadhaa magaalaa Finfinnee mana firaa seeneen maadaamii jalqabaa nama gubduu fi nama xoriitu asuma biyya keessatti argadhe. Maatii kiyyaaf baatiidhaan qarshii muraasa qofa ergu. Haa ta'uutii garuu hojiin ani mana sana keessaatii hojjedhu nama tokkoon utuu hin taane nama 5 hojjetameen xumuramu. Ijoollee dargaggootaa gara 4 olii shamarran 3 haadha manaa fi abbaa manaatu mooraa sana keessa jiraata. Hunda isaaniif uffata, kophee, nyaata anatu qopheessa. Fira ta'ellee otoo hin jiru guyyaa tokkoofuu hojiin kiyya garaa isaan ga'ee galatoominaan jedhaniin beekanii. Haala baay'ee ulfaataa fi gara jabummaan firaa keessa jiruun waggaa 2 ergan hojjedhee booda meedikaala darbeen viizaa kiyya gara Kuweetitti ergadhe. Rabbi na gargaarees baatii 2 keessatti naaf deebi'ee imala koo yeroo jalqabaaf gara biyya hambaa maadaamii lammaffaa biratti nan godaane. Fira ta'anii nama qimmiidurra alagaa ta'anii nama hedduu wayyaa. Mana fira koo keessatti afaaniin fira naan jechaa gochaan garuu akka alagaatti illee nan ilaalanii. Mana maadaamii kanaatti garuu alagummaa koo ormummaa koo waan hin beekuuf gadi jedheen beekeen waan hundumaan hojjedha. Hojii kiyyas haala gaariin jalqabeen maatii koo harka qalleeyyii ta'an anarraa maallaqa barbaadan gargaaruu nan eegalee. Deemeen waggaa 2 keessatti illee sa'a Ameerikaanii elmamtu jabbii ishee waliin nan bitee fi lafa biteen mana nan ijaare. Obboloota koo barnootarra jiran yuunifoormii fi dabtarri yeroo isaan barbaachisu hanga barbaadanitti nan guutaa fi mana keessa meeshaawwan tokko tokko yeroo turtii waggaa 2 hojjedhe keessatti maatii koof guuteen boqonnaa fudhadheen firii hojii koollee arguuf gara biyyaatti deebi'een maatii koo bira haala namatti toluun boqonnaa baatii 2 ergan fuudhee booda deebiseen gara biyya hambaatti malee. Yeroo kanatti ga'eetti umriin marsaa lammaffaarra kan dabarte waan hin ta'eef dargaggoota gama sooshaal miidiyaatiin gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessan keessaa kan garaan kootti nana'e dhaabbiinsaa dubbiin afaansaa biftisaa heddisaa kan natti tole dargaggeessa naannoo keenyaa kan ta'e yeroo sanatti barnoota siivil injinaringii waggaa 4ffaa baratu waliin haasofnee lamaan keenyu jaalala keessa ni seennaa. Yeroon ani biyyaa ba'ee ijoollee waan hin tureef akkam guddattee yoomuu hamma kana geessee ati yeroo akkanaa daa'ima kutaa 3 kutaa 4 baratte mitii jedhe natti dubbata. Anis yeroo barri lakkaa'u ati dhokattee ilaalaa turte moo ofii keeyyuu yuunivarsiitii seentee waggaa 4 kan baratte kuni salphaadhaayi jedheen hin deebisaafi. Laayibrarii deemee yeroo dubbisu kaaffee deemee yeroo nyaata nyaatu uffata isaa yeroo miicu hiriyoota isaa waliin bashannanuuf yeroo gara
magaalaa deemu guyyaatti si'a 5 si'a 6 ol suuraa isaa kaasee naaf ergaa. Anillee wanta hojjechaa ture mana yeroon qulqulleessu meeshaa yeroon dhiqu yeroon boqodhu maadaamiin kiyya yeroo natti tureetu suuraa kaaseen viidiyoo waraabeen jaalallee koo kanaaf nan ergaa. Yeroo gahaa hedduu keessumaa yeroo boqonnaa koo akka garaa kootti naaf kenna. Galgala yeroo rafu walakkaa hirriba koo isa waliin hin odeessa. Yoo fedhe seenaa kitaabaa kaasee anaaf ni dubbisa. Yoo fiilmiin itti tole jiraate immoo har'a kana ilaalii yoo xumurtu waliin haasofna jedhee hangan fiilmii ilaalee xumurutti ofii barruu isaa dubbisaa. Yeroon ilaalee xumuru innis dubbisa isaa dhaabee na haasofsiisee hirriba na qabsiisee na raffisee nagaatti naan jedhee hirriba keenya rafna. Karoorri jaalala keenyaallee barnoota isaa erga xumuree booda anis yeroo kontiraata koo waan hin xumuruuf gara biyyaatti deebi'een gaa'ela keenya akka dhaabbannudha. Anis yeroo kanatti fayyadamuun wantoota na barbaachisu lafallee bakka lamaa biteen bor gatiinsaa yeroo qaala'u tokko gurgureen tokko irratti immoo qarshii gurgureen mana keenya ijaarranna jedheen karoora nan baafadha. Lafa kanas biteen nan kaa'e. Maallaqan hojjedhu waan isa barbaachisu maatiin isaa guutuu fi kan hin dandeenye biteefiin jaalallee koo bira dhaabbachuun hin jalqaba. Kanaaf immoo gariin maatii koo gariin immoo qusadheen baankiitti ol kaawwachuu nan jalqaba. Rabbiif galanni haa ta'uutii ani irratti argamuu dhaabaadhus jaalalleen koo qabxii gaariidhaan ni eebbifama. Akkuma eebbifamee ganna dabarseen kanaan booddee anis kontiraata koo xumuruuf baatii muraasa qofatu naafee biyyatti galeen akka karoora keenyaa jaarsa ergattee maatiin nuuf beekee bultii keenya ijaarrannaa jedhee yeroon gaafadhu lakkii amma wanta kana gochuu hin dandeenyu barnoota baradhee waan hin jiruutiif hojiin barbaaddadha hangan hojii qabadhutti xiqqoo isheenaaf obsii jedhee na gaafate. Anis tole jedheefiin Finfinnee yoo deemu maallaqa tiraanispoortii fi bunaaf shayiif ta'uufii ergaa fi Adaamaa, Shaashamannee, Naqqamte, Jimmaa yeroo deemu maallaqa ergaa fi baatii muraasa ergan dabarsee booda yeroon kontiraata koo waan xumurameef innillee hojii waan hin arganneef waggaa tokkon dabaladhe. haa ta'utii garuu kontiraata koo waggaa tokko dheeresseen baatii tokko booda ganna keessa bakka galmee galmaa'ee waamanii gara hojiitti akka seenu gaafatu. Jaalalleen kiyyas tole jedhee misraachoo gammachuu hojii argachuusaa erga natti himee booda gara bakka hojii kanaa paarkii industirii hawaasaatti imala isaa taasisee hojii ni jalqaba. Jalqaba gara baatii 3 kaffaltiin kaffalamuu fi baay'ee xiqqoo ta'us xiqqoo turanii garuu miindaa argatu dachaa godhamee fi tasgabbaa'ee jiraachuu ni jalqaba. Amma gaa hojii qabatee miindaan illee fooyyee fi waan jiruuf nan dhufaa jaarsa gara maatii kootti ergii jedheen isan gaafadha. Haa ta'utii garuu jaalalleen koo kuni anisiin baay'ee nan jaalladha. Haa ta'utii garuu waa'ee fuudhaa fi heerumaa yeroo natti kaastu baay'een si jibbaa maaloo nageenya sammuu koof kan yaaddu yoo ta'e yaada kana narraa dhaabii jedhee na gaafata. Anis maal walii gallee maal karoorsinee turree waggaa tokko na eegi jettee jennaan hojii biyya ormaa baay'ee jibbisiisaa ta'e kana keessa obseen kontiraata koo dabaleen si eegeetiin jira maaliif akkana na goota? An dubartii waanan ta'eef dafee heerumeen jireenya qabadheen firii jireenya koo arguun barbaada. Maallaqni hojjedhullee otuu bultii godhadheen waan tokkorra hin godhatiin akka dhumne nan fedhaa jedhee yeroon gaafadhuuni dhugaa ishee dubbadhu kan naan jettu yoo ta'e kanaan booddee hanga waggaa 5tti waa'ee fuudhaa yaaduu hin barbaadu. Kuni naaf hin ta'u si eeguu hin danda'u kan naan jettu yoo ta'e dafii garaa kutadhu natti himi anis daandii jireenyaa gara biraa nan baafadha jedhee yaada namamsiisu jaalalleen koo kun natti dubbate. Baay'een itti aare baay'ee sittiin qabame wanta jedheen arrabse jechan itti dubbadhe gaafas har'a yaadachuu hin danda'u. Sababiinsaa kaayyoon koo kanaan booddee biyya ambaa keessatti rakkachuu kushinaa arabaa jala jiraachuu otoo hin taane kan rabbi naaf kenne kanan qabu
hojjechuun maatii mataa kiyyaa ijaarradheen akka fedha rabbiitti jireenya gammachuu qabu jiraachuudha. Haa ta'utii garuu jaalalleen koo waggaa 3 oliif waliin turre kana na hubachuu dadhabee hanga waggaa 5ttan hin fuudhu yoo na eeguu hin dandeenye nama gara biraa waliin ta'uu dandeessa naan jedhe. Yeroo baratu oolmaa hedduun oolee fi yeroo hojii barbaadu bakka deeme hundaatti harki kiyyaa fi yaadni jajjabinaa kiyya isa waliin jira. Haa ta'utii garuu keessa kiyya jaalalaan erga miidhee onnee koo erga hadoochee booda yaada kana naaf dhiyeesse. Hiriyoota kiyyaan wanta inni natti dubbate yeroo mariisisu kun amala dhiirotaa dubartootaan gargaaramaniiti hanga waggaa 5tti na eegi jechuunsaa siif galuu dideeti malee sin barbaadu jechuusaati dafii mala maladhu jechuun naaf deebisanii. Anaaf garuu isaan ala jiraachuun addunyaa gara biraarra yoo ta'e malee addunyaa kanarra jiraachuun wanta danda'amu natti hin fakkaatu. Inni garuu akkan baay'ee isa jaalladhu baree inuma jecha kana erga natti dubbatee booda immoo baay'ee keessa ba'ee jecha fokkotaa natti dubbata. Mee yaa hiriyoota koo maalaa godhu dhiisuun baay'ee natti ulfaata. Ni ulfaata qofa otoo hin taane gonkumaayyuu wanta naaf danda'amu natti hin fakkaatu. Maal gochuu akkan qabu haala kamiin gara kootti akkan deeffadhu maaloo yaada keessan naaf godha. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya deeggaruu danda'u komentii jalatti akka qoddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee qophii Oromiyaa 24 akka deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeedha. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa deebanaa. La la la